Itoophiyaan waggoota 6 keessatti damee albuudaa doolaara biiliyoona 4.2 walitti qabuuf karoorfattee turte. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaatti banuun waraana hedduu ajjeesuun dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo argatee galata san irraanfatee ilmaan Oromoo dhiiga ofii jigsanii aangoorra isa baasan ajjeesuu, hidhuu, darraa cimaa irraan gahuun galata isaanii deebisaafii jira. Oromoon biyya isaa irratti akka lammii lammaffaatti jiraatu bira darbee mirga namummaayyuu dhabee jira. Godina Booranaatti lagni guutuun oomisha irratti balaa dhaqqabsiisee jiraachuun dhagahame. Harka fuuni amma kabajamtoota hordoftoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan guutuusaa qabannee isiniif dhihannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turaa affeerraa keenya namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuun yuutuubii keenya akka taatan isin jechaa gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Itoophiyaan waggoota 6 keessatti damee albuudaa doolaara biiliyoona 4.2 walitti qabuuf karoorfattee turte. Haa ta'u garuu wanti karoorfatte galmaan gahuu miti cinaa isaatiiyyuu hin dhaqqabne. Wanti karoorfatte irra parsantaa 29 qofa walitti qabdee jirti jedhama. Itoophiyaan ji'a jalqabaa bara 2010 irraa kaasee hanga bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti damee albuudaa garaagaraa irraa doolaara biiliyoona 4.2 walitti qabuuf carraa kan qabdu yoo ta'u garuu doolaara biiliyoona 1.2 qofa walitti qabdee jirti. Dhibbantaan isaa waan karoorfame irraa parsantaa 28.9 qofaadha. Erga ministeerri albuudaa biyyattii keessatti hundeeffame waggaa 50 ol yoo ta'u imaammata qabeenya albuudaa fi misooma ilaallatu qopheessee hojiirra oolchuu akka hin dandeenye oodiitarri olaanaa federaalaa gabaasa isaa keessatti ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaatti banuun waraana hedduu ajjeesuun dhagahame. Tarkaanfii irbuu Shinnigaa jedhuun waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa Lixaa aanaa Jalduu keessatti waxabajjii 21 bara 2024 fudhateen waraana mootummaa 4 ajjeesuun 10 ol kan ta'an immoo madeessuun dhagahame. Tarkaanfii fudhate kanaanis meeshaalee waraanaa booji'uun waraana bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessatti maqaa irbuu Shinnigaatiin tarkaanfii garaagaraa fudhachuudhaan injifannoo gurguddaa galmeessaa akka jiru ajajaan Abaawwaboo Jalmarroo Dirribaa dubbatan. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhataa jiruunis waraanni mootummaa Itoophiyaa hedduun waraana bilisummaa Oromootti akka harka kennachaa jiru dubbatan. Oduma wal fakkaatuun waraanni humna addaa Oromiyaa 4 ta'an meeshaalee waraanaa guutuu wajjin kaambii waraanaa godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa keessaa bahanii dhabamuun dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo argatee galata san irraanfatee ilmaan Oromoo dhiiga ofii jigsanii aangoorra isa baasan ajjeesuu, hidhuu, darraa cimaa irraan gahuun galata isaanii deebisaafii jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa bakka bahee dagachuun ajaja mootummaa itti kennee fudhachuun maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun ilmaan Oromoo dararaa ajjeesuu hanga gudeeddiitti ilmata Oromoo irraan gahaa jiraachuun dhagahame. Godina Arsii Lixaa bakka hedduu keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa manneen namaa gubuu fi shamarran gudeedaa akka jiru jiraattonni dubbatan. Gudeeddiin waraanni mootummaa Itoophiyaa uummata irratti raawwataa jiru dubartii abbaa warraa hin qabnellee akka dhiisaa hin jirre jiraattonni dubbatan. Oromoon biyya isaa irratti akka lammii lammaffaatti jiraatu bira darbee mirga namummaayyuu dhabee jira. Mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo hidhee darraa guddaa irraan gahaa kan jiru yoo ta'u namoota maqaan isaanii Gulummaa Kafanaa fi Guutuu Tarrafaa jedhaman magaalaa Shaggar keessaa gaafa guyyaa 27 ji'a 9ffaa bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti badii tokko malee mana hidhaatti darbamuun dhagahame.
Godina Booranaatti lagni guutuun oomisha irratti balaa dhaqqabsiisee jiraachuun dhagahame. Godina Booranaa aanaa Illee Wayyaa ganda Buleerisaatti lagni sangaan guutuun oorruu uummataa irraa garagaruun oomisha lafa hektaara 293 miidhuun waajjirri buusaa gonfaa godina Booranaa beeksisee jira. Bishaan laga guutee kanaanin horsiisee bultoota abbootii warraa 147 fi abbootii qabeenyaa lafa qonnaa fudhachuun hojjechaa jiran oomisha akaakuu adda addaa dhaabuun miidhamuu isaanii ibsamee jira. Horsiisee bultootaa fi investoroota hojii qonnaa irratti bobba'uun hojjechaa jiran kunniin mootummaa deeggarsa sanyii lafaa bakka bu'iinsaa fi akka godhuuf gaafatanii jiru. Waajjirri buusaa gonfaa godina Booranaatti ogeessa deebisanii dhaabuu kan ta'an obbo Abrahaam Wordee gama isaaniin miidhaan kun biyyoo fi midhaan irra waan gahee jiruuf abbootii qabeenyaa fi abbaa warraa kanneen mootummaan akka deeggaruu qabu dubbatanii jiru. Garuu hanga ammaatti gama mootummaatiin deeggarsi godhame tokkollee akka hin jirre miidhamtoonni kunniin dubbatan. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kan maangoo lamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan tura. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan like share gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.